Ashama akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Har'a kan waliin ilaallu loojikiidha. Loojikii kan waliin ilaallu ta'a. Ammoo kutaa kanaan kan waliin ilaallu chapter 2 kan waliin ilaallu ta'a. Chapter 2 concept of logic waa'ee argumentii of keessaa qaba. Chapter 2 kan waliin ilaallu ta'a. Chapter 2 kana keessatti waa'ee premisii, conclusionii, inferensiilee garaagaraa ilaaluu dandeenya. Argumentii, statementii garaagaraa ilaaluu dandeenya. Isaan kana keessatti akkamiin wal qabataa fi maal kan jedhu waa'ee loojikii baay'ee konseptii loojikii keessa gabbuunee kan waliin ilaallu ta'a. Inni jalqabarra waliin ilaallume inni jalqabarratti waliin ilaallu chapter 2 kana keessatti argumentii ta'a. Dear learner, argument may not be any word to all of us. Kana jechuun argument yaa barattoon kakaan warra achi argumentii jedhu kun jecha nuuf haariyaatii miti. For all of the encounter argument day to day experience kana jechuun guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamuu oollaa jechuun. We read them book in newspaper and hear from them on the television. Ammoo jechuun newspaperii fa'aarraa televiziyoonarraa wantoota garaagaraa guyyaa gisee communicate with friends and associates wantoota sanii wal qabatan friendiita kan nyaatu hiriyoota kan nyaatu gisee haasofnu wantoota garaagaraa keessatti argumentii kana ni fayyadamnaa ji. Argumentiin jecha nuuf haariyaatii miti jechuudha. If you look back as above different definition of logic and generalization, you will be certainty find one thing in the common, that is argument. Moreover, we have said that various benefit of studying logic, identify, analyze, evaluating argument is the most important one. If you look back above definition of logic, waa'ee chuuf duba deebinee waa'ee loojikii difii kasaa yoo halaallu taate inda akaakuu saa yoo laalate you will be certainly find one of things that is common. Jecha tokko jechuun kan common ta'e argina innis argumentii jedhamaa jira. Argumentii kana keessatti we have said that one of the benefit hedduu qaba loojikii xannoo waa hedduuf si fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf identify akkaatu waa adda baafatu, akkaatu waa hubatu, akkaatu waa xiinxaltu most important waan jechuun akkaati analyze gootu, akkaati evaluate gootuuf, akkaati identify waa gootuuf baay'ee si gargaaraa jechuudha loojikii xannoo jechuudha. Mee hundumaafuu jechuudha. Mee waa'ee loojikii keessaa jechi jalqaba irratti akkammoo nuti irra xiyyeeffannee ilaallu argument jechuun maal jechuun inni wal ilaala technical terms chief of concern of logic dennis technical termitiin yoo technical term of logic dennis salphumatti jechuun. Argument may have defined and described different way. Argumentii kana jechuun yeroonii fi ibsuuf yaallu tarii yeroon itti ibsuu yaallu yookaan brief goonee explain godhu yaallu karaalee garaagaraatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Argumentii kan logical point of view karaa bifa loojikiitiin jechuudha wanta akka laalu jechuudha. It is a group of statement ammallee statement group of statement jedhanii one or more of which premise claimed to provide support for or reason to believe one of the other and the conclusion. Kana jechuun group of statement jechuun ibsaalee garaagaraa jechuun ibsa waan takka yeroonii fi gootu waan sanirra definition itti kan itti son jechuun one or more of which premise jechuun argumentii takka ammoo wanta jechuun wantoota ati deeggaruudhaaf ibsa san ati kan itti san ammallee provide to support for waan ati jettu san ka support si godhu jechuun kan waan ati irratti mareettu akka ammoo waan ati jechaa jirtu san reason yoo waan takka falmii argumentii eegalte jechuun argument jechuun falmii jechuudha by the way. Falmii tokko jechuun falmii kana keessatti akkamitti fakkeenya sin jedhan akkanatti jettee sababaan ati dhiyeessu sun maal jedhama premise jedhama jechuun for or reason to believe jechuun akka waan kanaaf waan sana akkas jetteeti amanuu keetii fi waan of the other on conclusion jechuun maxarashaa irra muugin conclusion irra goma fakkeenyaaf maaliif for example wantoota garaagaraa fudhachuun ilaaluu dandeessan argumentii falmii takka wanta kana fudhachuu dandeessan wantoonni kana akkana waan ta'eef akkana sababa kanaafiin anis akkanatti believe godhee jettee waan ati conclusion irra geessu sanii jechuun argumentii jechuun isa sanii jechuun.
as is apparent from above definition akkuma hiiki ibsaasii olii kan irra ilaallate jechuun the term jechi jechuun argument jedhu have very specific meaning in logic keessatti baay'ee beeka hiika ifa ta'e tokko jechuun hiika ifa ta'e tokko qaba it does not mean kana jechuun akkas jechuu miti kana giseen akkas jechuu miti for example mere verbal fight as may have in one of sport pause and sports and parent sports and friends let us examine feature of definition in details fakkeenyaaf kana jechuu miti yeroonii fi kana jechuun keenya miti for example fakkeenyaaf more of verbal fight as one may have with one parent spouse or friend let us examine haala lume feature of the definition why statement why argument kan keessa gabbuuneen fakkeenyaaf tokkoffaa argument is group of statement jechuun groupii statementootaa jechuun walitti qabama statementootaa jechuun walitti qabama kan ibsoota kamuu ibsa yookaan definitionoota jechuun argumentii takkamuu dimdaame yookaan wal hubachiisuudhaaf argumentii nuti waan takka jechuun gizee falminu reasoning takkamuu sababa nuti dhiyeessinu sababoota keenyaati wal qabama sababoota keenyaati gabaabumatti first required for passage to be qualified as argument combine two or more statement tokkoo fi tokko ol qabaachuu danda'a fakkeenyaaf kana jechuun statement jechuun maachuu inni declarative sentence jechuun sentence yookaan hima waan san declare ibsu jechuun zaata truth value jechuudha truth value jechuun waan dhugaa irratti either dhugaa yookaan soba kan ta'e true or false kan ta'e waan takka yeroo dubbannu jechuun wanni san dhugaa yookaan kijiba kan ta'e akkana fakkeenyaaf akkana Dr. Abiy Ahmed prime minister takkammoo prime minister muummee ministeera Itoophiyaa yeroo ammaati dhugamoo dhugamti dhuga Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee yeroo ammaa kanaa miti dhugamoo soba wantoota jechuun truth value irratti xiyyeeffate ta'ee jechuun irra teessan maal jennaan statement jennaan jechuun wanni truth value ta'e kaniifi nuti waan san dhugaa yookaan kijibenne salphata dabaasuu hin dandeenyu jechuun truth value irra kan hinsi gisee kan nu truth and falsity two possible statement of value kana jechuun yookaan possible kan ta'u yookaan truth value jechuun dhugaa yookaan kijiba possible waan ta'uu danda'u jechuun statement akka declarative sentence jennaan statement siin akkuma walumaa galatti maal jennaan bu'uurumarraa maal jenna declarative sentence jennaan jechuun statement declarative sentence kudistaan declarative amma fakkeenyaaf yoo fakkeenya ilaallemma Dr. Abiy Ahmed akkuma fakkeenya madura fudhanne current Ethiopian prime minister okay Maqale is the capital city of Tigray region Ethiopia is colonized by what German which one is true which one is false statement jechuun statement inni jalqabaatiif inni duraa jechuun dhugaadha jechuun because describe as they are assertive or really assertive kan hubachiisu kammoo kan nuuf galchu takkammoo ta'uu hubachiisu really jechuun what really jechuun dhugaa waan ta'e in their case keezii kammoo keezii takka sababoota wanni nuti armaan dubbanne kun dhugaa ta'uusaa nu agarsiisa jechuun truth is what truth value jechuun waan dhugaa ta'e jechuun ammoo inni sadaffaarra jiru statementiin keenya jechuun asitti nuti dhiyeessine sadaffaarra jiru maali soba maaliif jennaan asa maali wanni inni nu hubachiisu with what is not waan hin taane takka jechuun false is a truth value sobninis truth value dha beeka wanni fodhu kuma truunis ta'e falsinis jechuun logician used to proposition statement interchangeably akal bifa logikiitiin jechuun namoonni logicianonni jechuun logikoon warra logikii fayyadaman logikiidha waan takka hojjetan used preposition and statement prepositionidhaaf jechuun prepositionidhaaf statement iddoo wal qaqayyiraniitii wal jijjiiraniitti fayyadaman jechuun haa ta'u malee strict jechuun waan dhaabbataa yookaan immoo technical ta'e since preposition jechuun maal jechuun meaningii mataa of danda'e dhaabbataa ta'e qabaa jechuun inninis meaningin isaa yookaan information nu dabarsu content of statement ifiifuu content maaliti statement ta'uusaa nuti himaa preposition jechuun in this chapter term of statement used to prefer maala jenne chapterii kana keessatti
termiin jechi statementii kana gizee itti fayyadamnu waa lama ibsuuf itti fayyadamna. Innis premise fi conclusion jechuun. Conclusion jechuun goolabaa fi premise jechuun hima ati waan takka yeroo dubbate rizinii ati lafa kaayaa waan akkanaa sababa kanaa fi sababoota garaagaraatti dhiyeessitu san premise. Conclusion immoo gin dhumarra takka immoo waan takka irra gahu jechuudha. Maxarashaarra yookaan dhumarra waan takka waan akkana sababa kanaa fi akkana jettee dhumarra waan takka irra gahu jechuudha. Innis waa lamaan kana ibsuuf itti fayyadamnu statement. However, sentences are not statement. Hima jechuun statement miti. Kana namayyuu irra walii galuu dandeenya. Sentence namni tokko statement miti. Hins gizee kana we should understand the construct of argument. Akkami argumentiin tokko akkamitti uumamaa kan jedhu adda used hins should be used to construct argument. Argumentii mee akkamitti akka construct goonu wal ilaalu fakkeenya. Would you close the window? Let us study together. Write on. I suggest that you read philosopher text. Give me your ID card now. Lalama. Would you close the window? For doesn't you fool in this? Jechuun amala gaafiidha jechuudha. Question mark qaba. Let us study together. Proposal jechuun waan takka jechuun namaa jechuun yaada wayii namaa dhiyeessuu jechuun kan mee waliin haa qoonnu jechuudha. Laasira mee waliin haa qoonnu mee waliin haa write on exclamation dha. I suggest that you read philosophy text. Ana akkuma illa suggestion jechuun yaada keetii takkam advice waan takka jechuun akka namaaf waa dhaamu jechuun akkuma akkaan siidhaa misale philosophy read philosophy texts kitaaba warra philosopheroota dubbisi give you ID jammana kana wannoonni kana kaan command kaan proposal kaan question kaan exclamation dha jechuun isaan kana keessa isa kamtu sentence dha isa kamtu argument dha ne dabaasuuf in fact sentence group of word la sentence jechuun walitti qabama jechootaati la wardoota himootaati la sentence himeechuu walitti qabamoota maal wardii jechuun jechaa jechuun or phrase enable to express idea kan or phrase that kan isaan dandeessisu maal express idea jechuun hima tokko kanii fi yaada keenya sanitti ibsannu jechuun suroo qaramiin meaningful jechuun akka namaaf ergaa qabuun jechuun akka ergaa qabeessa ta'een haa ta'u malee statementiin jechuun none of our sentence can be either true or false. Statement jechuudha himoonni armaa olii kun unlike statement jechuun statementiin alatti himoonni armaa olii laalaa bira kun jechuun isa armaa olitti laallesan kun immoo above can be either true or false. Hence none of them can be classified as statement. As a result, one of them can be made up of as a result none of them can make up of an argument. Ammoo wanni nuti asii waliin lammii fakkeenyaaf fudhanne statementiin maal jenne statementii keenya maal jenne statementii yeroo si walaallu truth value either waan takka jechuun true or false jennee kan murteessuu dandeenyuun maal statementiin fakkeenyaaf asitti maal jee unlike statementiin alatti jechoonni armaa olitti isaan kun jechuun wanni nuti asii ilaalle kun true yookaan soba jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. None of them classified isaan kun hundi isaaniitu statementii miti jechuudha. Would close the window jechuun amma fakkeenyaaf hulaa san cufuun windoo san foddaa san akka cufuu ni dandeessa yeroonii fi isin jedhame jechuudha. Yeroonii fi jedhamu jechuudha. Yeroonii fi kun amma turuu dhugaa yookaan soba jechuu dandeenya maaliif question waan taateef jechuudha. As keessa ammoo gin question waan kanama statementii miti jechuudha. Bifa statementii miti jechuudha. Ammoo gin maybe none of them is make up of an argumentii si miti jechuudha. Kanaaf falmii si miti statement ibsaa si miti jechuudha. Waan takka irratti jechuudha waan akkana jettee waan as keessa ibsuun qabu ajaja yaada walii dhiyeessuu proposala gaafii wantoota kanaati waan ta'eef jechuun wantoota kana waan ta'eef kan jechuun argumentii si miti statementii si miti jechuun asii walitti ilaalle kun inni lammaffaan statementii make up of argument divide into premise and conclusion. Statementiin jechuun maalee qaama maaliiti argumentiiti innis qaba kalama daddababu maal iddoo lama tokko dandeenya qaama tokko premise fi qaamni tokko maal conclusion inni kan nuti dabaasuu dandeenya jechuudha.
passage contain two or more statement cannot be guarantee the existence of argument. Argumentiin tokko jechuun paaseejiin tokko jechuun paaseejiin keewwanni tokko takkammoo nuti barreessinu san isteetimentii tokkoo fi tokko ol qabaachuu danda'a. Ammoo gin isteetimentii qabaachuun isaa argumentiidha isan jekkisiisu jechuudha. Argumentii qaba jechuu isan jekkisiisu jechuudha. Haa ta'u haa jennu malee argumentiillee maali group of isteetimentiidha jechuudha. Maal argumentii jechuun falmii takkammoo argumentiin keenya maal walitti qabama isteetimentoota jechuudha. Which contain sanuu kan of keessatti at least yoo xiqqaate one premise jechuun premise tokkoo fi inda only one conclusion premise tokkoo fi yoo xiqqaate keewwatan keessa argument seechisuudhaaf paaseejiin san jechuudha. Argument seechisuudhaaf walitti qabama isteetimentii jechuudha. Isteetimentiin ammoo isteetimentii ta'eef argumentii kun dandeenyu. Ammoo gin argumentiin walitti qabama isteetimentii. Isteetimentii keenya san yoo xiqqaate paaseejiin tokko yoo xiqqaate jechuudha. Hamma fedhe yoo xiqqaate guruppii pirimisii takkaa fi konkuluushinii takka bichaa qabaachuu danda'a jechuudha. Argumentii jedhamee waamamuudhaaf jechuudha. The clear amma divisive make be clear that akka laale himni ibsi armaa olii nuti ilaalaa jirru kun adda nu baasutti jechuudha. Argumentii may contain more than one premise. Only one conclusion. Kana jechuun argumentiin tokko jechuun argumentii tokko jennee himuudhaaf pirimisii takkaa fi takkaa ol qabaachuu danda'a jechuudha. Riizinii takkaa fi takkaa ol qabaachuu. Ammoo wanni nuti irra geenyu maali? Tokko conclusion nuti itti goolabnu jechuudha. Wanni nuti irratti conclusion goonu jechuudha tokko bichaa ta'uu danda'a jechuudha. Argumentiin tokko more than one or two qabaachuu danda'a premise. But doesn't have conclusion. Conclusion doesn't have one more than one conclusion. It is only one conclusion. It is only one conclusion. It's only one conclusion. Argument is attempted to justify what justify what claim. Claimii ammoo wanta keetu ragaa wanta claim godhuudhaaf argumentii attempted to gonna justify claimii attempt wanni nuti goonu jechuudha. Claim that statement attempt to justify is known as conclusion of statement jechuudha. Claim wanni nuti claim goonu sana jechuudha. Statementiin attempt to what justify maal irra justify goone irra geenya conclusion irra geenya jechuudha maxarashaa irratti. Statement that supposedly justify claim are known as maal premise akka nuti ammoo jechuudha wanta conclusion irra geenyu takka ammoo kan nuti claimii nuti yaada keenya san wanta karra jechuudha hubannoo takkarra geenyu riizinii kan labannoo kakkaayaa deemu san maal jennaani premise argumentii jennaan jechuudha. Premise argumentii jennaan conclusion argumentiin statement that justify waan nuti dhumarra irra geenyu san justify jiwaan justify hubannee bira geenyu san maal jennaani conclusion jenna. Ammoo gin akka nuti achirra geenyuuf jechuudha claim kan nu godhu jechuudha eenyunni inni statementii san maal jennaani premise jechuu dandeenya. Premise statementii dha innis that set for the reason la reason yookaan evidence reason la sababa yookaan evidence jechuun ragaa jechuudha. Which giving for accepting conclusion of argument which hanu kan nu godhu maal giving accepting for argument jechuun argumentii nu kanname hima nu kanname san takka ammoo yaada nu kanname san irra akka nuti conclusion irra geenyuuf kan nu gargaaru maal jennaani premise jennaan. Reason yookaan evidence ragaa nutti dhiyeessee jechuudha. The claiming evidence nuti irra geenye maxarashaa irra geenyu san maal jennaan ammoo conclusion jennaan jechuudha. Claim to follow giving evidence or premises eessarraa nuti irra dhufaa geenye follow godhaa dhufnee nuti irra gahuu dandeenye takka ammoo jechuun hima tokko yaada tokko dhumarra gahuu dandeenye eessarraa kan ka'e maal premise irraa kan ka'e jechuudha. Premise nuti lafa kaa'aa jiru santu conclusion irra nu geessa waan ta'e follow san gooneeti from waan follow godhaa turre sanirraa evidence keenya sanirraa conclusion keenya irra gahuu dandeenya jechuudha. In other words akka jechuun hiika biraatiin jechuudha. Conclusion is the claim that argument is try to establish la argument jechuun himni keenya san karra gahuu barbaadu waan inni nama ibsu barbaadu kamuu waan inni establish godhuu barbaadu sanirra waan si geessisaa jechuudha. Waan si geessisaa jechuun maal jechuun claim conclusion jechuun
conclusion jechuun try to establish jechuun fakkeenyaaf conclusion premise garagaraa lafa keenya kaayyoo nuti premise irra kaa'ee turre maal establish godhuu barbaanne waan nuti yaadaa qabnu san idea keenya san waan jechuu irra ga'uu barbaannu san kan establish nu goosisu jechuu akka nuti irra geenyu san maal jennaani conclusion jennaani jechuun. Let us construct argument together. Mee fakkeenyaaf construct mee walumaan construct taagonu mee argumentii tokko mee waliin construct taagonu. All Ethiopian are African. Premise one. La. All Ethiopian are African jela. Ethiopianonni hundinuu Afrikaanota je. Personalities Ethiopian je. Personality immoo maal eenyu maal je Ethiopiaadha je. Kanaafuu isheen eenyu jechuun Afrikaadha jechuun. Maal irra geenye conclusionii irra geenye jirra jechuudha. Kaayyoon keenya maali? Kaangoon keenya maal? Personality maal ta'u maal Afrikaa ta'uu siiti jechuudha. Afrikaadhaan siin jedha. Akkamitti naan jettee akkamitti yoo naan jette riziinan dhiyeessu all Itoophiyaanis Afrikaan namoonni Itoophiyaa hundinuu lammiileen Itoophiyaa hundinuu maal namni Itoophiyaa keessa jiraatu hunduu Afrikaa maaliif nuti Afrikuma keessa jirra jechuudha. Laala gartee kanaafuu namni nuti Afrikaa ta'uu isaa ibsu deemnu san eessa keessatti argama? Itoophiyaa keessatti argama. Kanaafuu namni san Afrikaa miti Itoophiyaa keessatti argama. Namni san immoo Afrikaa miti Afrikaadha jechuudha. Some African are black je. Namoonni tokko Afrikaadha je. Namoonni tokko kan Afrikaadha. For example lamaffaa ilaalaa jirra gurraachota je. Zalaalam immoo gin Afrikaadha je. Kanaafuu Zalaalam gurraachaa je. Meemma kana waliin ilaaluume. Both argument lamaan keessatti first two statement is premise. Inni jalqabaa jechuun premise waan nuti conclusion irra evidence lafa kaa'ee jira. Waan nuti irra ga'uu barbaadu. Waan nuti establish akkuma ilaalu try to establish godhuu barbaadu sanirra saniif ragaa lafa nuu kaa'u jira. Wanni nuti irra ga'uu barbaanne maali? Fakkeenyaaf inni kanarratti dhugaa kan immoo soba kan jedhu dhimma biraatii beekaa asirratti. Zalaalam is black. Zalaalam nama gurraachaa. Zalaalam nama gurraachaa kanuma Somaaliit maali lammii Afrikaadha Afrikaan isin Afrikaawwanidha jennee yaada irra ga'uu barbaannaa jechuudha. Waan saniif premising kun yaada sanni waan yaada keenya san kan nu deeggaru akka nuti rizinii waan dhimma san establish godhuu barbaannu saniif lafa nuu kaa'ee jiru jechuudha. Isaan inni kanaafi inni kun asittillee inni kun jechuudha. Inni kun ammoo gin argumentii keenyaaf conclusionidha jechuudha. Inni kun ammoo gin isaan kun akkanumatti isaan lamaan jalqabaa kun maali? Premise-dha jechuudha. Premise keenya jechuudha. Both first premise, both claim to provide evidence la ni alama ya provide la claim maaliif yaadame prime provide dhiyeessu evidence for third statement hima sadaffaarra jiruuf ragaa dhiyeessaa jiranii jechuudha. Yaada keenya sadaffaarra jiru sani where third statement conclusion inni isa dhumarra jiru san immoo gin yaada cufaa yookaan yaada namti dhumarra nuti irra waliin geenyu sanii jechuudha. Sababni isaa maal jenna try to follow some evidence from evidence maalirraa nuti Zalaalam black ta'uu isaa dandeenya. Fakkeenya lamaanuu fudhachuu dandeessa dhumarra therefore kan jedhu boodoo ilaalle maalirraa ragaalee inni lamaan dura dhiyeessan irra dhaabbannee maali evidence kan irra dhaabbannee conclusion irra ga'uu dandeenya jechuudha. Premise kan ima supporting deegara conclusion nuti irra geenye san kaniif deegaru jechuudha. Akka nuti yaada keenya san kan nu deegaru jechuudha. Kanaafuu indicated by word of man kanaafuu maaliin ibsame therefore kanaafuu jee ibsa'ee jira jechuudha. Kanaafuu gizeen waan kana kanaafuu wanni kana jennee kan nuti ibsinu itti fayyadamnu indicator wordii therefore fayyadamee jira jechuudha. Asirrattis therefore booda jechi jiru asirratti maali conclusion ta'uu isaanii hubattanii jechuudha. All argument may place in one of two basic groups. Premise really do support conclusion. Those which they do not, even though they are claiming to. The former are said to be good or well supported argument. The latter is bad or purely supported argument. For example, argument placed one of basic which premise really do support the conclusion. Premising can conclusion can support the and those which they do not, even though they are claiming to. The former said to be
what yoonii fi jechuun well supported argument ta'eef inni lammaffaa immoo pure jechuun kaniif jechuun argumentii isaatiif conclusioniin keenya baay'ee walitti dhufeenya takkaammoo waliin deegarree jechuun sirriitti kan waliin deegarree kan ammoo argumentii keenya san dhugaa nuun jechuun ta'uu danda'a. Fakkeenya olaalle fakkeenyota armaa olii lamaan kana mee fakkeenya olii ilaalame fakkeenya armaa olii kan lamaan kan olii ilaalle premise really do support conclusion. Premise keenya maali? Premise keenya maali? Conclusion keenya kaniif really dhugumaan support godhaa jee. They give good reason. Kanaaf reasonii takka sababa quubsaa bareedaa ta'e kan jechuun for belief akka nuti amannuuf conclusion is true jechuun yaadni nuti maxxanshaarra dhumarra irra geenyu san akka dhugaa ta'e kaniif nu amansiisu yaada reasonii bareedaa kan nuuf kan guddu ta'e jechuun gaarii ta'e kaniif nu dhiyeessee jiru jechuun kanaafuu the argumentii san maali guddu jenna. Kanaafuu well takkaammoo well supported argumentii fi bad supported yookaan pure supported kan jennu yende good argument yookaan well supported kan jennu conclusionii keenya amma fakkeenyaaf inni isa jalqabaa amma fakkeenyaaf lammiileen Afrikaa hundi lammiileen Itoophiyaa hundi Afrikaa kan jedhu kanaaf some Africans are black kan jedhu kana fakkeenya sumaa fudhachuu dandeenya jechuun argumentii lamaanuu fudhannee fakkeenyaaf inni jalqabarreeru gudi maaliif hima keenya san kaniif sirriitti nu support godhee kanan amanuuf. Kanaaf akkasumas jechuun maal lammii Afrikaa taate na amansiisee jiran akka mataa kan goote jechuun fakkeenyuun fudhadhe. Kaangin inni kunoo pure moo well pure argumentii ta'uusaa maaliin adda baasuun some Africans are jedha. Afrikaanonni tokko gurraachaa je zalaalam je Afrikaadhaa je kanaafuu zalaalam nama gurraachaa je. Amma fakkeenyaaf namni Afrikaa akkamitti zalaalam nama gurraacha ta'uu dandeenya asirratti maybe nama diimaa ta'uu danda'u. Kanaaf kamtuurra riizinii irra samje namni tokko jedhela Afrikaanonni tokko maal gurraachaa je. Kanaafuu ati waan Afrikaanonni tokko waan gurraachateef ati yooma fakkeenyaaf namni ati waan nanaaf deebiin maas Afrikaa ta'eef gurraacha ta'uu nan danda'a kan jedhu xiinxaluu baay'ee barbaachisaa lamaan irratti jechuun loojikoonni jedhameefu bifa xiinxaluu keenya jechuun xiinxaluu jechuun laala gartee bifa xiinxalaa saniin akkasitti adda baasuu dandeenya. Kamtuu gudiidha kamtuu baadha yookaan piyuuridha kamtuu weeliidha kan jedhu adda baasuun baay'ee salphaa fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuun. Ammoo inni lammaffaa premise inni lammaffaa secondary fail to support la conclusion adequate jechuun sirriitti argumentii sana jechuun maxxanshaa dhumarra nuti dhumarra macarrashaa gisiin jiru dhuma jechuu akka naa hubattan asumaanuu dhiifamni isin gaafadha. Afaan lookaalii fayyadamnu waan ta'eef gisitti akka darbee jechuu mala waan ta'eef akkasitti akka naa hubattanii barbaada. Afaan oromootii miti waan ta'eef ishee fail akka nu fail jeela yaada keenya san jechuun zalaalam gurraacha ta'uu san fail jechuun waan nu amansiisaatii miti jechuun maaliif sam jedha namoonni tokko jedhe Afrikaanonni tokko gurraachaa jedhe zalaalam nama Afrikaa waan ta'eef zalaalam gurraachaa waan jedheef tokko namni diimaan hin jiru zalaalam carraan inni diimaa ta'uu qabu hangamta kan jedhu jechuun kanaaf nan amansiisu jechuun kanaaf inni san amma kanneen lammaffaa failidha jechuun even if they may be true. Tarii yoo dhugaallee ta'ellee argumentii keenya kana kan nu amansiisuu miti jechuudha kan nu fudhachiisuu miti. Do not provide good reason sababa qubsaan hundeessan to believe conclusion is true jechuun conclusioniin keenya san dhugaadhannee fudhachuudha. Kanaafuu maal jenna bad argumentii bad yookaan pure kan ta'e jennee adda baasuu dandeenya. But it is still an argument. Gin falmii takkamu argumentii dhanni himni lamaan argumentiidha beekaa. Gin argumentiin keenya premise keenya wal deeggaram waliin deeggaru kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lamaan argumentiidha gin statementiidha. Gin inni jalqaba statement jennu true or false jechuudha. Alamas martu kamtu dhugaa kamtu sob kam ka jalqaba dhugaa ta'e ka lammaffaa sob jechuudha. Maaliif nu si fudhachiisuu hin danda'u jechuudha. How can distinguish premise from conclusion or vice versa jechuun premise akkami conclusion irraa adda baasuu dandeenya yookaan conclusion akkamitti premise irraa adda baasuu dandeenya kan jedhu kan wal ilaalu taame. Despite probability logic science that evaluate or analyze argument jechuun logic jechuun saayinsii evaluate godhu kan xiinxalu yookaan analyze kaniif jechuun akka baay'ee hubannoo harkan nutti kaniif jechuun
hubatu maal jenna argumentii yennaan jechuudha. Argumentii saayinsii waa'ee evalueetii fi maal analyze godhu jechuudha. Maal argumentii godhu maal jennaan loojik kennaa. It is to develop method tooftaa qaba technical illee jira beeka. Allow to distinguish maal from bad one most important task to from bad one most important task in the analysis of argument distinguish premise from conclusion. La waan jechuun xiqqoo ulfaachuu danda'u jechuudha. Distinguish good argument from bad. Kana jechuun argumentii gaarii tokko baadii irraa jechuudha. Argumentii fudhatama hin qabne tokkorraa adda baasuudhaaf maal nu barbaachisa conclusionii fi premise makanya durso adda baasuun baay'ee nu barbaachisa. Eegas booda analyze argumentii goota. Argumentii distinguish eeggadda goote booda argumentii keenya san eega adda baasnee booda analyze goone jechuun maal xiinxallaa jechuun maalirra conclusion irra ammallee premise conclusion irraa barsa jechuun yookaan argumentii conclusion irraa adda baasuu conclusion argumentii irraa adda baasuu lamaanuu tokko waan ta'eef bifa salphaatiin qabachuu dandeessan. Conclusion if argumentii kan asii kun reasonii waan ta'e waan akkana godhu waan ta'eef kun premise kun ammoo yaada inni irra gahame takkaammoo waan nuti hubachuu barbaannu sani waan nuti ragaa yaada keenya isa dhiyeessuu barbaannu sani jettee adda baasuun qabdaa jechuudha. Argumentiin kun baadii yookaan argumentiin kun gudiidha jettee adda baasuuf jechuudha. Premise is conclusion difficult to identify number reason. Premise and conclusion difficult to identify for number of reasons. Reasonota hedduu jechuudhaaf jechuun sababoota garaagaraatiif argumentii fi conclusion adda baasuun ni ulfaataa jee. Even though all arguments are identified pursuant to be compare premise and conclusion. Even though jechuun yoo ta'ellee argumentiin jechuun maal yaada keenya jechuun compare to premise and conclusion really sometimes argument may contain one sentence as element. Sentence hima tokko bichaa qabaachuu danda'a. Yoo nuti nuti yaada keessa takka takka illee composed walitti makamaa ta'ellee yeroo takka takka jechuun really sometimes argumentiin keenya tokko takka sentence tokko qofa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf waliin deemnee ilaalla jechuudha. Argum kana premise kanaatu conclusion jettee adda baasuu kan sidhibu jechuudha. Amma fakkeenya olitti senteensota meeqa fi abba sadii fa'aa qabala. Tokko gubbaan tokko tiyaanu kan maxxanadhu sadaffaarraa kan jiru zeerfoor jedhee conclusion akkas hin jenneetu jiru jechuudha. Kan walumatti jiru jechuudha. Yeroo takka takka jechuudha. Moreover hundumaafume even though it is assumed for sake of argument all argument is composed premise and conclusion. Argumentiin composed maaliti walitti dhufeenya walitti makama premise fi conclusion jechuudha. Identify adda baasuu conclusion from argument is very difficult. Adda baasuun baay'ee ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee impossible to analyze argument without identify conclusion from premise. Kanaafuu haa ta'u malee hin danda'amu jechuudha. Analyze godhuun hubachuu jechuudha. Argumentii keenya maalirraa jechuudha. Argumentii keenya premise fi conclusion adda baasne malee argumentiin keenya kamtuu baadii kamtuutu pure jennee xiinxaluudhaaf baay'ee nutti ulfaata. Kanaaf dirqama maal godhuu qabna premise keenya kana conclusion keenya kana jennee adda baasuu qabna jechuudha. Ammoo gin impossible jechuudha to analyze argument hin danda'amu jechuudha. Without what identifying conclusion from premise. We need to technicoota nu biraatti tooftaa nu help to identify premise from conclusion yookaan teeknikoota kan tooftaalee nu barbaachisa premise wantarraa adda baafachuuf jechuudha. Conclusion irraa adda baafachuudhaaf conclusion premise irraa adda baafachuuf illee tooftaalee takkaammoo teeknika wantoota nu barbaachisanii jira jechuudha. Inni jalqabaa teeknikni nuti adda baafannu kana jechuudha identify adda baasu premise from a conclusion. Premise keenya conclusion keenya irraa adda baasuudhaaf yookaan conclusion keenya premise irraa adda baasuuf premise conclusion irraa adda baasuuf yookaan looking indicator word jechuun agarsiistuu jechoota laallee teeknikni tokkoffaa adda baafachuuf jechuun adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma conclusion baruudhaaf therefore wherever according provides that it must that it may conclude that hence it shows that when as a result implies that whenever amma wannoonni isaan kun asitti eegamu kun laala jechuudha. Word indicatoriin amma asitti arginu kun indicator of the wording kun hundinuu so it follows that kun hundinuu kan nu agarsiisu argumentii jechoota kana laala. Isaan meeqa as 3 5 3 5 10 15 16 17 abbaa 17 kana jechuun qabachuu dandeessan jechuun isaa kana jechuun wardoota firii 17 fakkaate approximately I'm not sure
batala akka hubacha isin amma laaluma dandeessanii isaan kana jechuun 17 banuun kun jechuun argu konkulu isaan kana booda jechi kana booda dhufu hundinuu konkuluushinii akkana dura jiru piriimiisii ta'uusaa akka adda baafachuu dandeenya jechuun wardii kana fayyadamne indikeetar wardii inni jalqabaa kun jechuun statement follow indicator word usually identify conclusion kanatti aanee jechuun conclusionii follow ta'ee dhufu jechuun indicator wordii kanatti aanee dhufu maali conclusionii ta'uusaa hubachuu by process of exclamation the other statement argument can be identify promise based on logical importance of identification of conclusion exclamation jechuun bifa wanta jechuun qodduudhaan adda qoodame jechuun inni isa kana booda jedhee soo jedhee akkasii qodduu fa'aa qoodee exclamation dhaan jechuun bifa saniitiin bifa adda qoodiinsa kanaatiin jechi kanaan booda dhufu hundinuu bifa akka nama logic importance only based on logikiitiin warri soo fi fakkeenyaa fudhanne amma therefore dura laalama fakkeenyaa fudhanne ol deebinee mee duuba deebinee olaalle akka isinii galuuf jechuun hima kana dura la maaltu jira sitti qooddu jiraam hima kana ol ka jiru hamma therefore kana booda amma fakkeenyaaf jiru maali conclusionii ta'uusaa warri ammoo therefore kana dura jiru kanneeniif kanneen kuniif kunilleen maal ta'uusaa adda baasuu qabna piriimiisii ta'uusaa adda baasuu qabna kunilleen piriimiisii ta'uusaa adda baasuu gin inni kun maal jechuun conclusionii inni kun maal jechuun conclusionii ta'uusaa maaliif indicator wordii zirla indicator wordii jechuun agarsiistuu jechaa akka inni akka himni kana booda jiru therefore itti aanee jiru kun conclusionii ta'e kan nu godhisu jechuun kan nu gorsiisuu jiraachuu isa therefore qofa miti isaan kan hunda weenensi jechuu danda'a as a result jechuun akkuma seera giraamaatikaaliitiin kan seenu jechuun bifa seera giraamaatiitiin seera giraamaraatiin kan seenu jechuun maaliif hima akkaataa itti waliigalumsa himootaatiin kan bakka galuu danda'u isaan kun feetu soollee galchuu dandeessa wantoonni asii olitti argamu fakkeenyaa ilaallu jechuun dubartiin hoosiftuudhaa jee zannabechi dubartiidhaa jee kanaafuu zannabechi hoosiftuudhaa jee dubartoonni maal hoosiftuu kanaafuu maal jee therefore jeela therefore kun maal agarsiisa himni as dura jiru kun lamaan piriimiis waan piriimiis ta'uusaas agarsiisa jechuun yaada riizinii jechuun evidensii keenya sappoortii godhuudhaaf maal zannabechi maal hoosiftuu ta'uusii zannabechi hoosiftuudha yoo nuti jedhan fakkeenyaaf akkamitti naan jechuu dandeessa akkamitti dubartoonni hundinuu hoosiftoota kanaaf zannabechi dubartii waan taateef zannabechi maali hoosiftuudha jedhee siimuu naan danda'a kanaafuu jenne la kanaafuu jechi san maal agarsiisa indikeetarii jechi isa kanaan booda dhufu san conclusionii ta'uusaa nu agarsiisaa jechuudha abbaaf ruulii kanarra yoo ilaal zannabechi maal maaliidha jechuudha because it follow conclusion indicator therefore in statement of piriimiisii ta'uu warra piriimiisii booda dhuftee piriimiisii kan sappoortii godhee kaniifin conclusion irra nu geessa ta'uusaa asumaan hubachuu dandeenya jechuudha argument does not contain conclusion indicator may contain piriimiisii indicator ammallee argumentiin keenya tokko jechuun conclusion indicator qofan qabu ammallee agarsiistuu piriimiisiitillee ni qaba jechuun amma kanem therefore so when as provided wantoota riizinii armaa walitti dhiyeessan hedduu san ni jira jechuudha kanaaf isan garaagarummaa qaba ilaaluu dandeessan isa kanarra dhaabbannee jechuun adda baasuu dandeenya jechuudha akkasuma akkuma agarsiistuu conclusionii qabu piriimiisiillee agarsiisuu piriimiisiillee qaba since because owing to so seeing that giving that as for the reason that maybe for wantoota amma argumentoota kana jechuun akka jirutti kanaan dura kanaan booda jechi dhufu maal ta'uu hubachuu qabna piriimiis ta'uusaa hubachuu argument contain only one premise indicator la argument is can contain any argument can contain any of premise indicator qabaachuu danda'a jechuun any of these jechuun kanneen armaa olii kana keessa tokkumallee yoo of keessaa qabaate indicator of what premise ta'uusaa beekamne jechuun follow indicator word identify premise wantoota jechuudha any of above indicator words come after that word come after this it is what identified as what as a premise jennee hubachuu danda'u qabna jechuudha fakkeenyaaf amma laallume fakkeenya tokko laallu you should avoid any from chatting of exam la you should what avoid any from what cheating on exam cheating on exam is punishable my second regulation of what university kana jechuun exaamii irratti dirqama nama exaamii chat godhu hatu
dhorkuu avoid godhuu ooluu qabdaa takka immoo godhuu qabnaa takka immoo exaamii irratti hatuun baay'ee forbidden jechuun waan hama. Fakkeenyaaf namoonni qormaata irra yoo dura ilaaltan yeroo fi qormaata jalqaba irratti hatuun dhorkaadha jedha. Kanaaf hatuun dhorkaa. Maaliif hatuun kun dhorkaate? Hatuun dhorkaadha. Kullaa konkuluushinii jechuun hima dimdaamee takka immoo wanta jechuun dhuma keenya nuti konkuluushinii keenya irra geenyu san jechuun konkuluushinii keenya san irra kan nuti geenyu konkuluushin jennaan isa jalqaba hatuun dhorkaadha jechuudha. Maaliif kan jedhu sababaan because cheating on examii akka seenatii yuunivarsiitiitti punishable jechuun kan nama adabsiisuu akka liga seera yuunivarsiitiitti kan fi seera yuunivarsiitii keessatti hatuun exaamii yoo sirriitti beekamu taate kan si adabsiisuudha. Kan si amma sababaa mila because jechuun maali? Because jechuun indicator of what? Premise kam gaafa booda isa booda kan dhufu. Singular following as equal this for equal this owing to because indicates since for the reason that wantoota inza kanneen feete bakka tana galchuun des akka seera giraamaatikaalii eeguu qabnu mugina sigizee galchuun seera akkaataa galumsa ingilizeenyaatiin walii galuu qabnaa jechuun galchuu qabnaa jechuun ammoo gin isa wardiin indikeetarii asii olitti arginu kun hundinuu yoo bakka iddoo kana seene himni isa san booda dhufu piriimiisii isa jalqabaa kana deeggaraa jira jechuun inni konkuluushinii keenya sana jecha biikoosii jiru kana duraati deeggaraa jirenne hubachuu qabnaa jechuun based on above rule piriimiis argument cheating on exam punishable bayyine laaloo hin teenya because indicator of premise is what? Because jennee laaloo hin teenya jechuun one premise indicator include or at least for this reason one premise indicator not include above list is for this reason one premise indicatoring kan tokko jechuun fakkeenyaaf laalee tokko indicator mul'isuun tokko not include above list is listii armaa olii kan jechuun kan olii keessattis kan itti aanu keessattis kan itti aanu keessattis hin dhiyeeffamne hin jiru jechuun for the reason that jala for this reason hin jenne laala siddoo doonne itti baasuu qabdan jechuun lamaan keessattuu kan dhiqatee kan dhiyaatiin tokko premise indicatorii keenya keessattis kan dhiyaatiin tokko maali for this reason jechuun kan indicatorii maaliti special ta'e come immediately after premise indicator before conclusion. La after premise ammoo gin conclusionii keenya laalama maal jechuu barbaade indicator special that come immediately jala kam jedha kan dhufu immediately jechuun saffisaan jechuun saffisaan after booda premise kan booda indicator that kan garsiisu before what conclusionii dura kan galu inni yeroo hunda bakka san kan galu jechuun kanaafuu baay'ee murteessaa for this reason jennaan. For this reason akka warraasii olii kanaa miti jechuun akka warraasii olii kana amma fakkeenyaaf yeroo ni fe'asi furanne laalama piriimiis moo konkuluushiniin dura dhufeeti piriimiisiin boodarra yaada keenya san nu deeggara ammoo for this reason iddoo kana yoo fayyadamne dirqama dursoo maaltu ta'uu qaba piriimiisiin dura dhufuu qaba. Pirimis for this reason sababa kanaaf jennala sababa kanaaf jechuun maal yoo yaada tokko dhiyeessitee dhumarratti yaada san gooluu guusin sababa kanaaf jetta waan ta'eef kanaaf pirimisiin dura dhufuu qaba konkuluushiniin eega for this reason jettee eegas kaayuu dandeessaa jechuun kanaafuu akkasitti bifa sanii galuu danda'a jechuun we can say that middle of between premise and conclusion kanaafuu maal jechuu keenya gisee kaneennu jidduu premise conclusion keenya indicator word both premise and conclusion indicator kanaafuu indicatorii maal agarsiistu maaliti lamaanuu maal premise conclusion keenyaati waan taateef statement contain before what for this reason statement jechuu himni statement ibsi state for this reason dura jiru is what premise of argument premise reason keenya takamo waan takka kan nuti furanu reason evidence keenya jechuu statement eegas booda dhufu for this reason booda dhufu jechuun maal conclusion keenya jechuun conclusion keenya we should careful not confuse for this reason for the reason that adda baasuu qabna jechuun confuse ta'uu qabna gisee adda baafnu kanaafuu should be careful jechuun xiyyeeffannaadha laaluu qabna jechuun adda baasuu qabna sirriitti for this reason for the reason that kan jedhu
akkuma nama reefu isin jedhe adda baasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Statement single indicator used to identify more than one premise. Sometime yeroo takka single indicator agarsiistuun single indicatorii takka jechuun kan be used to identify itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. More than one premise takkaa fi takkaa ol itti agarsiisuudhaaf itti fayyadamu. Consider following example. Example meemma itti aanu kana mee consider haaxiin dhallume haalaallume. Society's faithful wife jechuun jaartii amanamtuudha jechuun for Ethiopian women are faithful wife and society's what an Ethiopian. Kanaafuu laalama maal fete society's what jechuun faithful wife for Ethiopian women are faithful wife. The society's are an Ethiopian. Premise indicator for go with both Ethiopian women are faithful wife and the society is what an Ethiopian kan jedhu bira jira jechuun laaluu dandeenya jechuun fooriin keenya kun maal agarsiiste jechuun laala sitti argitanii. Kanaaf single indicator can be used to identify more than one premise. Single indicatoriin tokko agarsiistuu nama fakkeenyaaf fooriin as jirtu tulla. Fooriin as jirtu kun pirimisii lama agarsiisuu dandeessii. Takkaa fi takkaa ol itti fayyadamuu dandeenya jimaal. Society's an Ethiopian ta'uusiitiif ammoo faithful for Ethiopian women are faithful wife ta'uusii pirimisii tokko lama jechuudha. Lamaanuu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ammoo amma asirra gisee akkasitti fayyadamnu and therefore this premise kunii fi kun jechuudha. Akka nuti maalirra geenyu nu godhe exclamation kunoo asirratti jechuudha. Exclamation amma maalirra nu geessisa kun faithful wife. Isheen maali haadha manaa dubartoota haadha manaa amanamtuudhaan jaarsisiitiif. Kanaaf isheen amanamtuu waan taateef sababa isheen amanamtuu taateef maaliif sababa dubartoonni Itoophiyaa hundinuu abbaa manaa isaaniitiif amanamtuu taateef jechuudha. Kanaaf conclusion keenya maali isheen amanamtuu ta'uusii jechuudha. Conclusion kanaaf fooriin keenya san indicator wordii premise tokkoo fi tokko ol ibsuu danda'a akka ta'e akka hubataniif asirratti himaa ibsaa jira jechuudha. Sometimes you may be argument contain one no indicator at all. Yeroo takka immoo argumentummaan keenya kun indicator wording qabu kan conclusion sin qabu kan premise sin qabu jechuudha. Contain rather neither conclusion indicator nor premise indicator. Kan premise indicator sin qabu conclusion indicator qabu. When this occur yeroo ni kana jechuudha. Wanni kana kun jechuudha oguunii fi argumentii tokko adda baasuu deemnu jechuudha. Argumentiin kun dhugamu argumentiin kun soba inni adda baasuuf jechuudha. Baadhi moo pure inni adda baasuuf jechuudha. Ganaa waliin deemnaan deductive keenya moo inductive inni adda baasuuf jechuudha. Wantoota hedduu ganaa armaa gaditti ilaalla jechuudha. Hima kana jechuudha akkasitti adda baasuudhaaf yoonii fi jechuudha indicator wordii premise kana conclusion kana jedhee kan agarsiistuun jechoota san kan jirre taate the reader or listener must be himself such question as of gaafachuu qaba ask of gaafachuu qaba maal what single statement decline follow from other and what is arguer trying to prove what is main point of the passage. Himoota sadiin kan adda baasuu of gaafachuu qabdaa jechuudha. Yeroo indicator wordiin keenya jirre jechuudha. Indicator wordiin immoo therefore yoo jiraate therefore booda kan jiru conclusion dha. San dura kan jiru premise dha. Yoo amma fakkeenya because jiraate because dura kan jiru fakkeenya fudhan because dura kan jiru yoo conclusion taate because booda kan jiru premise dha inni adda baasu. Yoo wan jechoonni agarsiistuun fakkeenya keessa jiraachuu baate what single statement claim maal statement keenya claim maal godhuu barbaade from the other wantoota biraarra maal addeessa godhu claim godhuu barbaade arguurii takaamoo namni arguu takaamoo namni haasoo san takaamoo jechisan sin jiru san maal prove maal si amansi akka ati fudhattu barbaade maal dhugaasi godhuu barbaade fakkeenyaaf maal akka ati yaada kamirra akka ga'uu barbaada kan jedhuufi waa paaseejiin takaamoo yaadni ijoon isa hima sanii takaamoo kaayyoon keeyyata sanii maali kan jedhu sadeen kan adda baasuun baay'ee murteessaa. Fakkeenya fudhanne kaayyoon isaa maali isheen fakkeenya fudhanne asirratti kaayyoon nama arguurii kanaa maali isheen maal
haadha manaa amanamtuu ta'uusii proof nu godhuu barbaade. Kaayyoon isaa sababa sanii maal riizinii kana lamaan nu dhiyeessee jechuudha. Akkana inni adda baasuu qabna jechuudha. Kaayyoon proof godhuu barbaade. Ammoo main aayidiyaa kaayyoon main aayidiyaa isaatillee laaluu dandeenya jechuudha. Maal kan paaseejii wantoota sadiin kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan waliin laaluu taa'ama fakkeenyaaf. Our country should increase quality and quantity of military. Our country biyyi should be dirqama jechuudha. Quality qulqullinaa fi quantity of military jechuun increase godhuu qabdi jedhee. Kana jechuun maal biyyi teenya qulqullina takka immoo militarii jabaa humna waraanaa jabaa fi baay'ina qabu increase godhuu qabdi. Takka immoo heddummeessuu qabdi. Sababa militarii maal quantity jechuun hamma isaa baanaa beekaa. Quality immoo jabeenya takka immoo humna isaanii strongummaa isaanii jechuudha. Militarii jechuun baay'ee jabaa fi hedduu ta'e. Jabeenya isaaniitiin jechuudha. San biyyi teenya hedduu qabaachuu qabdii takka immoo oomishuu qabdii. Sababa amma kun laala himni kun Aishiyaamee waliin ilaallu ethnic conflict are recently intensified. Border conflict is escalating and international terrorist activities increasing jela. Tuqaa godheessite jechuudha. The main point of argument to show that country should be increased size or quantity laalama. Kaayyoon paaseejii takka immoo main pointiin hima kanaa namni kun dubbachaa jiru kaayyoon ijoon isaa maali biyyi teenya maal jedhee militarii quality fi quantity qabu baay'ee qabaachuu qabdiidha kaayyoon isaa. Kaayyoon isaa maali kan jedhu himni as booda jiru kun maal deeggaraa jiraa kan jedhu adda baasuu qabna. Kaayyoon main pointiin takka immoo tooppikiin hima kanaa maali jennee adda baasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. As all of the rest giving support to conclusion. Wanni hafan isaan kun hundinuu jechuudha. Isaan warri inni jalqabaa kana malee inni jalqabaa asii as jiru kana malee inni kana malee warri asii boodatti hafe kun guututti kun laanga asii guututti maali isa jalqabaa kana deeggaraa jiranii jechuudha. Isa jalqabaa kana deeggaraa jiranii all of them. As you can see there are no indicator words. Akkuma waliin ilaalaa turre mee jechuudha. Indicator wordin ni jira. Wordiin kan primicity ni jira kaniif conclusion ni jira. Lamaanuu jiru jechuudha. Ethnic conflict are recently intensified jechuun walitti bu'iinsa sabummaa amma recent yeroo ammaa kana baay'ee babal'achaa jira jechuudha. Border conflictiin daangaa irrattis hammaachaa jira jechuudha. International terrorists shororkeessummaan jechuun akka addunyaattis babal'achaa takka immoo heddummaachaa dhufee jira. Kanaafuu isaan kana hunda irraa adda dhufeerraa dhoorkuuf takka immoo isaan kana hunda jechuun isaan kana hunda ittisuudhaaf irraa biyyi teenyituun jechuun maal qabdi humna waraanaa baay'ee fi kan quality qabu qabaachuu qabdi jechuudha. Kaayyoon isaa maal humna waraanaa quality qabuu fi jabeenya qabu fi hedduu ta'e biyyi teenya qabaachuu qabdii kan jedhu irra ga'uu barbaade jechuudha. Wanni inni yaada kana lamaanuu piriimisii kana lamaanuu sadeenuu dhiyeessee fi jechuudha. Passage contain argument sometimes neither contain statement that are neither premise nor conclusion. Yeroo takka passagein keenya jechuun argumentiin keenya wanta qabaachuu hin danda'u. Premise illee agarsiistuu premise illee kan conclusion illee waan nutti agarsiisaa qabaachuu mala jechuudha. Only statement actually intended support the conclusion should be included list of the premise. Wanni nuti immoo conclusion irratti dhaabbanne should be laaluu qabnu maali premise listii nu ta'e san laaluu qabne. Premise jechuun waan san reasonii evidence kan nu amansiisan isa san laaluu qabne. If statement nothing to do with conclusion or for example simplify make passing comment should not be included within context of argument. If statement has nothing to do with conclusion, statement keenya san conclusion keenya jala koolitti deemna taate yookaan for fakkeenyaaf simply make passing comment it should not be included within context of argument. Argumentii keenya keessatti kan hin hammanne ta'uusaa hubachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaallu
Socialized medicine is not recommended because it would result in reduction in all over quality of medical care available to average of citizens. In addition, it is made very well bankrupt to federal treasury. There is well case against socialized medicine in Australia too. In conclusion, argument socialized medicine is not recommended, and two statements following the word is because are the premise. Last statement make only passing comment about argument itself, therefore neither premise nor conclusion. In inference, another concept, narrower since it is a reasoning process of expressing by argument, and broadly reverse argument itself. For purpose of this course, we use narrower sense of them inference or inferential link between the premise and the argument of argument. Kana jechuun isaa statementiin keenya jechuun nothing to do with conclusion. Conclusionii keenya miti. Fakkeenyaaf for example yoo simplify make passing comment koomaa yoo qabaate la passing haasawaa dhufee passing yoo koomaatti should not be with context of argument. Argumentii keenya hojii kaniif jechuu conclusionii keenya kan taane takka muhima isa itti aanu san akka isa ibsaan jirre adda hubachuu qabnaa jedhe. Yeroo maali yeroonii fi koomaa paasii qabaate jechuu. Paasii keenya yoo koomaan qabaate fakkeenya yoo laalleema fakkeenya socialized medicine not recommended jela qorichi aadaa hin gorfamu je. It would be a reduction overall quality of medicine care available average of citizens. Laalama wanni ni yaadani dhiyeessaa yoo laala because imma indicator of premise dha beeka. Yani conclusion keenya medicine socialized medicine is not recommended. Wanni nuti ibsu kore conclusion godhuna gin kan amma booda jiru maal jechuu maal ta'uusaa hubachuu qabna. Maal ta'uusaa hubachuu qabna. Maali kan amma booda because it is a result of reduction overall quantity of medical care jechuun isa kana deeggaraa jira. Laal maal socialized medicine not recommended kan jiru jechuu hundi isaa. In addition, it may be very well tuqaa godhe this is wall case against socialized medicine in la dushee jechuun wanni this is akkuma kan wall case jechuun against jechuun keesiin sababni nuti asii wal dhiibne kun socialized medicine walumaa galatti akkan gorfamne takka ammoo akka waan badaa ta'ee wanta nu godhaa jiru claim nu godhaa jira jechuudha. Kanaaf jecha tuqaa godhee asitti tuqaa godhee akkana qodduu godhee akkanatti jechuudha. Bibbifa kanaan akkanatti godhuun isaa kun conclusionii keenya kamii jettee akka adiin ta'u wanta singoosi godhuun qabu jechuudha. Kanaaf yaada keenya takka ammoo xiinxaluu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maali kan main pointiin akka reef wal ilaalaa ture san main pointiin takka ammoo argumentii kun maal isa kaanirraa wanni addeessa godhu maal social medicine is not recommended addeessa godha warra kaanirraa amma proof maal godhu barbaade socialized medicine not recommended amma jechuun akka hin gorfamne sababa proof godhu barbaade jechuun main idea isaatis maal isuma kana. Kanaaf bifa waan kana sadiin irra dhaabbannee ilaallee murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf laaluu dandeenya jechuudha. Conclusionii keenya jechuun socialized medicine is not recommended. Conclusionii keenya jechuun argumentii keenya kan dhaabbannee two statements following contain because it's a premise keenya nu garsiisaa jechuudha. List of statementiin achi booda jiru only passing comment jechuun yaada keenya kanii fi nu comment godhu jechuudha about argument itself. Therefore neither premise nor conclusion. Premise miti conclusion miti jechuudha. Inference ilaaluun another concept biraati. Inference ni beeka. Inference jechuun ragaa yookaan waan qabatamaa tokko jechuun ati waan takka jechuun akka ati falmituuf takka ammoo waan sana akka inni namni si dura wanta godhatee jechuun akka namni sitti hin himne jechuun akka ati inferensii takka ammoo wanta guzee namni si himu dhugaa mitiitti akka adda baafatu jechuun konseptii kasiisan jechuun waa wal bira qabdee sobaa fi dhugummaa isaa waan takka riiziniin inni si dhiyeessu asirratti wanni baannu beeka. Hima san dhugaa miti osoo hin ta'e riiziniin inni si dhiyeessaa jiru san waan inni si dhiyeessu saniin si fudhachiisa moo si hin fudhachiisu kan jedhu kan adda si baasu jechuun inference jechuun adda baasu ragaasan jechuun reasoning process like express reasoning jechuun express kasi kon ibsu by what argumentii dha jechuun argumentii sarratti argument itself it is body of what broadly refers to argument itself jechuun inference jechuun kanaafuu konseptii guddaa takka ammoo broadly what argumentii dha jechuun nummaanu. For this course we have narrower sense of term of inference or inferential link between argument and
conclusion jechuun argument and conclusion jechuun argumentii premise and conclusion akkuma yeroo itti aanu kan wal ilaallu ta'a. Yoo isinitti tolee hiriyoota keessan biraan gahuudhaaf jechuun like godhuu dandeessu. Like godhaadha. Akkuma yoo like gootan hiriyoota keessan bira baay'ee gahuu danda'a waan ta'eef commentii godhaadha illee yoo ni feechuu wanni isin sirraa'u takka ammoo yaada qabaatan taate commentii jala nu kaa'uu dandeessanii. Commentii jala nu kaa'uu dandeessan yoo wanta powerpoint illee wantoota garaagaraa argachuudhaaf ammoo linkii chaanaala telegiraamii keenyaa kan isinii kennu ta'a achi join gootanii argachuu dandeessanii. Galatoomaadha baay'ee galatoomaa. Kan yeroo itti aanu jechuun lesson 2 technique of recognizing argument akkamitti argumentii kan recognize wanni kun argumentiidha wanni kun himni kun argumentii miti himni kun immoo argumentii sirriitii inni kun immoo ginnan argumentiidhaaf argumente kan jedhu akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhuu fi kanneen hafanis kan wal ilaallu ta'a. Maqaa galatoomaadha arraabasuma dhaabna nagaa rabbii keessa jiraadha. Ciao.